Yes, I do my part because it's part of my worship. But Allah subhanahu wa ta'ala is my focus. And when Allah is your focus, then you don't fall into despair because you know that Allah has got you. This is extremely important. The other thing that happens on our path to Allah subhanahu wa ta'ala, or that karaa rabbii irra deemuu osoo yaannu rakkoon biraa kan daandii sanirraa nu maysutu jira. Fakkeenyaaf nama makiinaa oofu xiinxallaa laalaa. Karaa irra osoo jiru rakkoo lamatu nama kana deemsa sanirraa dhaabsisuu danda'a. Inni tokko gaaza yookiin boba'aa fixachuudha. Makiinaa kee osoo gaaza ittiin guutin ustee yoo oofte maaltu si mudata? Wanti si mudatu boba'aa fixattee bakka silaa dhaqqabuu yaaddu san hanqatta. I remind you and myself that as ofiifis isiniifis akka aktivistiitti, akka hojjetaatti, akka nama rabbiif jecha dalagaa garagaraa dalaguutti nama hundaaf dhaamsa takka dhaamuu barbaada. Sunis gaaza keessan yeroo hundaa guutuu qabdan. Akkuma makiinaan gaaza barbaadutti isinillee gaaza barbaaddu. Imaana keessan irra deddeebiidhaan yoo guutuu dhabdan karatti haftu. Kun rakkoo namuu mudataa jiruudha. Aktivistoonni, hojjettoonni, haawwan, barsiisonni hunduu rakkoo tana keessa jiru. Yoo madda qalbii keessan irraa guuttatan hin qabaanne yeroo keessan rabbiif kennitanii keessi keessan akka guutamu godhuu qabdan. Sababni isaa waan san yoon arganne waan dalagaa jirtan sanitti itti fufuun isin rakkisa. Akkuma makiinaan gaaza fixatee bakka silaa dhaqqabuu yaadu san hanqatutti isinillee dadhabdanii karatti haftu. You will burn out just like a car runs out of gas. The other way that you can get off track while you're driving, karaan biraa kan makiinatti gufuu ta'ee karatti hambisu balaadha. Wanti wahii dhufee yoo makiinaa keenyatti bu'e takkii makiinaa keenya nuun garagala yookiin karaarraa mayna. Fakkeenya takka isinii haa kennu. Seenaa booyyee sadiinii ni beeytaniimi. Booyyee sadiitu jira. Booyyeedhaan sadiin kanneen yeeyyiitu nyaachuudhaaf isaan rakkisa. Isaan immoo yeeyyii tana jalaa miliquuf mala barbaadatu eegalan. Sadiinuu kophaa kophaatti mana ijaaratan. Booyyeen tokko haalaan laafaadha. Saniif mana laafaa ijaarate. Booyyeen lammaffaatis akkasuma mana laafaa ka duraarra wayyaa ijaarate. Booyyeen sadaffaa haalaan itti faajee mana jabaa dhagaadhaan ijaarate. Yeeyyiinis isaan barbaada dhufe. Akkuma dhufee mana booyyee laafaa san bira gahe. Akkuma namni ibidda afuufee dhaamsutti mana isaa afuufee jalaa diige. Mana lammaffaatis akkasuma afuufee diige. Mana sadaffaa garuu hin dandeenye. Sababaan immoo manni sadaffaa dhagaa jabaadhaan ijaarame. Waan takka isinitti haa himu, nuti haala qilleensaa to'achuu hin dandeenyu. Roobni akka roobni godhuu hin dandeenyu. Awwambileetti to'achuu hin dandeenyu. Garuu wanti nuti to'achuu dandeenyu galma keessa jiraannuu fi qubsuma keenya qofa. Haala qilleensaa dandamachuuf qubsuma keenya tolfachuun dirqama. Nuti akka uummata tokkootti bu'uura jabaa ta'etu nu barbaachisa. Hidda haalaan jabaa ta'etu nu barbaachisa. Akkuma Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa suuratul Ibraahim keessatti waa'ee muka gaarii muka hamaa bira jiruu nuu himetti jechuudha. Tree in Surah Ibrahim, and the bad tree, the good tree, asluha thabit wa far'uha fi as-sama'. The amazing thing about trees, muka wal qabatee wanti ajaa'ibaa adaduma mukni sun gara samii ol dheeratuun hiddi isaatis lafa jala gad dheerataa deema. Dheerinni isaa kan gara lameeniinuu jiru wal sima. Adaduma samii keessa ol guddatuun hiddi isaatis lafa jala gad fagaataa, dagaleetis lafa bal'ifataa deema. Nutis akka uummata tokkootti akkas ta'uu qabna. Mana laafaa wayita itti hirkatanis diigamu ta'uu hin qabnu. Qilxuu jabaa hiddi isaa lafa jalatti jabaate ta'uu qabna. Qilleensi hamaan dhufuu danda'a. Yeeyyiin hamaan guddaan mana keenya nurraa diiguu dhufuu danda'a. Garuu yoo bu'uurri keenya tole, yeeyyii fi qilleensis nu diiguu hin danda'an. Hundee jajjabaa san akkamitti tolfachuu dandeenya? Kun dalagaa jabduu anii fi isin kophaa kophaattis gamtaanis dalaguu qabnudha. Haa ta'u malee dura walitti dhufeenya rabbii keenyaa waliin kitaaba isaa waliinii fi sunnaa ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam waliin qabnu jabeessuu qabna. Wantoota kana hubachuu qabna. Akkasumas walitti dhufeenya kana tolfachuu qabna. Sababni isaa rabbiin guddaan rakkoowwan kunniin akka dhufuu danda'an nuuf himeera. Rabbi Qur'aana keessatti akkana nuun jedha. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. Osoo rakkoo ummanni isin dura mudate hin mudatin jannata waan seentan isinitti fakkaataa jedha. Warri durii sun rakkoo jabduun qormaatamaniiru. Cinqaa irraa kan ka'e hollataniiru. Jecha rabbiin as biratti zulzulii jedhee fayyadame jecha hollannaa lafaa ibsuuf tajaajiluudha. Haalaan sodaatanii waan hollataniif ergamaa rabbii kan isaan jidduutti argamu gaafii gaafataniiru. Nutis har'a gaafii makana gaafanna. Mataa nasrullah, gargaarsi rabbii yoom dhufa? Rabbi deebisaa kana wayita kennu. And then Allah says, Ala inna nasrullahi qareeb. Gargaarsi rabbii dhihoodha jedhe. Rabbi barumsarraan barumsa nuuf kennutti jira. Mallattoorraan mallattoo nuuf kennaa jira. Addunyaa tana osoo qorannee dhugumatti uumama samii fi dachii keessatti jijjiirama guyyaa fi halkanii keessatti mallattootu jira.
ummata waa hubatuu danda'uuf mallattootu jira. In the earth, and the alteration in the creation of the heavens and the earth, and the alteration of night and day are signs for the people of understanding. Who are these people? الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. See, wanti nu marsee jiru hundi mallattoodha. Garuu mallattoon kun namoota muraasa qofaan hubatama. Namoonni sunniin ammoo namoota yeroo hundaa rabbii isaanii yaadatanidha. Wayita haalli mijaa'uu qofa muslima ta'uun faayidaa hin qabu. Wayita haalli mijaa'uu qofa nama rabbi yaadatu, wayita namaaf mijaa'uu qofa nama isaaf salaatu ta'uun faayidaa hin qabu. Maaf akka ta'e beeytu? Sababni isaa namoonni addunyaa tana haalaan hubatan sunniin rabbii isaanii wayita dhaabbatan, wayita nagayaa fi wayita jabaa ta'anittis ni yaadatu. Wayita taa'anii fi yeroo haalli itti dhiphatettis ni yaadatu. Haala hunda keessatti isa yaadatu. Nuti wayita rakkoon nuti jabaattu qofa rabbi yaadanna. Warri sun garuu rabbii isaanii bakkuma hundatti yaadatu. Nutis akkas ta'uu baannaan mallattoolee dachee fi samii hubachuu hin dandeenyu. To read and understand the signs of the heavens and the earth. One of those signs that you'll find again and again all over the universe, in everywhere that you look of the design of Allah subhanahu wa ta'ala, is that growth and change